mootummaan gaara san keessa yookiin bol ani biyya san deemeera baay'ee argeera waan biyya san keessa jiru hunda argeera yeroo biyyi sun nagaa qabdu jechaadha. Mootummaan bakka kana dhagaa kana keessa dhuftee nam fuutuu jetta. Garuu amma haalichi haala gaariitti deemamaa jira. Mootummaan fuutee fuudhuu baatte liistiin kan kee jechaadha. Bakka ati dhalatteerraa liistiin kan kee ol bahee gaafa maxxanfamee rikoordiin kan kee waajjira mootummaa kan Itoophiyaa illee kan biyya kanallee gale akirri kan kee harka namaa yoo ka ajjeessu taate harkuma namaatiin duuta. Naaman. Harki kan kee dhiiga yoo qabaate harkuma namaatiin duuta. Kuni hoo ragaan sirratti barraa'u kuni jireenyi addunyaa tuni gabaabduudha. Biyya san keessa waggaa 4 waggaa 5 jiraatta qabamtee biyyatti deebi'uun keenoo. Yookaan mootummaa maatii amma nam fuutuu dhagaa kana keessa nam fuutu jettunetu si fuudha. Badiin guddoon maal inni har'a badiin kan kee liistiin kan kee maqaa dhaloota kan keeti maqaa ganda kan keetitiin ol bahee miidiyaa irratti maxxanfamu waajjiroota mootummaa hunda keessa galuudha. Kan amma badii xiqqaase taatama. Badii xiqqaase taatama kana. Namoota meeqatu osoo ragaan irratti hin dhiyaatin Joohar hanga silaa nama kana diiteelii isaa maqaa isaa bakka dhaloota isaa jedhee suuraa qofa maxxansee namoota meeqatu bakka seenu barbaadaa jira. Sigalaa jira. Suuramti qofti waan maxxanfameef. So ati badii dalaynaan amma wantichi seera wal qabata liistidhaan wal qabata waggaa feete taa'e nama ajjeeftee harki kan kee dhiiga ta'ee jennaan ati akirri kan kee seera jala galuun seera Itoophiyaa ta'e seera biyya fedhee ta'e seera jala galuun kan keen oolu. Obboleessa kiyya maqaan kan kee maaliif bada yoo jiraatte maali yoo haga dandeettu sagalee taatee fi miskiinni karaa deemu kun akka wal ajjeemne goote maali. Sirriidha miti jennee amma dhaloonni ammaa kun wanni kun sirriidha miti bakka nun bu'u saba guddaa kana bakka nun bu'u. Sabadiisi la namootuma baay'ee warra asirraa wal nyaatu qofaa malee saba bakka hin bu'u Arsii bakka hin bu'u Walloo bakka hin bu'u duruyye mamma wal nyaattu ilaallata wanni kun. Namoota gaariitti baay'ee isin kabaja. Biyya kam jirta fakkeenya mee abdii waasi gaafadha biyya kam jirta? Ani bakka fedhellee haa jiraadhu Itoophiyaa yoo haa jiraadhu waan dalagamaa jiru kana nama akkaan jibbu nama akkaan balaa. Amma fakkeenya an Suudiin jira la na dhageeffadhu. Bara tumata sottu bara waan kana jaalatteeti miti abdii bara agwaa waan kana nama biyya Arabaan jira. Tortoroso ani kunan fakkeenya biyya Suudiin jira. Atiin kun biyya kam jirta? Amma fakkeenya bara wal seera biyya kanaati biyya tiirtu wal qabsiisuuf isin jedha. Deese ati biyya kam jirta amma fakkeenya? Ani namni bakka jiru illee dhoyfateeti ni jedhu nama badii qabu nama rikoordii wayii yookiin sagalee wayii waraabamee jiru waan ta'eef bakka jiru waan dhoysuuf hin jiru nama Dubaay jira fakkeenyaaf. Dubaay jirtaayyee. Dubaay keessatti fakkeenyaaf warri Dubaay keessa jiru guutuu warra seera qabeessa isheen wanni Itoophiyaa ta'e akkasitti jedhee namana warra yookiin xalaabaa taabadee waraqaa fa'aa jajjatatu dhabe yoo ta'e malee sanuufuu biyyattiin xiqqoo waan taateef yeroo gabaabaa keessatti yoo badii tokko dalage to'annoo jala galuu danda'a. Biyya kanatti immoo namni gartee seera hin qabnetu irra baay'ata. Siigala biyya kana isheen karaa huduudaa kanaan fakkeenya bakka amma taateen kun irra raawwatamu irratti qabe akkaataa isheenaan isaatiidha. Hussein ani biyya san jiraadhe sin jedhe waggoota muraasaaf jiraadhe namni wajjin hojjedhellee mucaa kamiseeti. Mucaa akkaan wal jaalannu waggaa dheeraa Facebook irratti barbaadee mucaa wal arganne still hanga ammaatitti nama wal dubbisu maaltu natti dhagahama beektaa? Yeroo badaa kana keessa osoo biyya san keessa jiraadhe mucaa akkas wal jaaladhuun saniin akka diinatitti wal eeggadha jedhee waan akkasitti natti dhagahama. Baga rabbi biyya san keessa nan jiraachisin jedhee dhugaa rabbi. Bara abdii akkasitti yaadin gaati la Arsii fi Walloo wajjin dalagataa jirtu yeroo ammaa kanatti ni jira siigala yeroo ammaa kanatti kan jiru baay'eetu jira siigala. Wanni kun eessatti dhaabata? Waan kana na dhageeffadhume waan kana yoo dhaabin namoota wal jaalatan namoota walirraa fuudhanii wajji horan maaltu itti dhagahamaa meem? Yoo wanti badiin kun jechaadha yoo kan asirratti hin dhaabatin taate gadi baanee iyyine waan dandeenyuun ati hiriyaa kan kee baalagee yoo ta'e dabarsitee yoo hin kennin waan kana yoo dhaloonni ammaa kun asitti hin dhaabini dhaloonni boruu maal nurraa barata? Diinni maal nuun jedha? Fakkeenyaaf amma diinaan marfamnee jira jette hin beekna kana xiqqeenna keenyarraa akka diinaan marfamtaniitiin hin jirtan
sagalee isinii taatu bar waahid duuba ala waahid ala abdii ammaati haasaan taasottu fakkeenyaaf sirraa fudhachaan jira gate tokko yaada kan keetillee nu badee yaada akka of beekutti yaani ati waan keessa isaan biyenneef nuti dhakaa Oromoon guutuu nurratti darbattu kana yaani warra Kuuleen barka isiin gorra lubbuu irraa muri mana kiyya fidaa mana kiyya gorraana jedhutu jira bar. Saafino maal balleesse saafin reefaa fuudhee fideedha. La waa tokko beek amma kuuleen ragaa qabatamaa qabdi saafillee ragama qabaa bar saafillee bar ilmaa walloo mana kiyya qala kam jedhu kan inni arrabsu maaliidhu garuu gandummaa keessa seeneera saafillee. Seeni amma Jawaar waa jedhee barre waan amma maxxansu kana viidiyoo wajjinatti erganii viidiyoo sallaalee akkasitti maxxansa malee maxxansu jedhee bar. Akkanuma Sinjammar Jawaar viidiyoo yoon arginu inuu maxxansu bar. Maxxansu garuu inni suuraa akkasii sana eessaa fuudha yaa ilma namaa wallaahi laziz. Itti erganii bar warruma itti ergu kana suuraa kee fokkata amma suuraa kee tiktookii jalaa shuut godhanii gad fuudhanii suuraa nyeggatanii akkana si fuudhan. La ilallah suuraa eenyu suuraa turumbaduu tokko jedhe ammallee suuraa Yaasin tokko jedhe suuraa Kuullee jedhe suuraa Ahmad tokko jedhe suuraa ammallee suuraa eenyu tibboo kana nama nyaatu fakkaatu tokko suuraa ajaa'ibaa kanatti erganiira. Ani rabbii kiyya akka kadhee warri ragga xaatillee keessa hudduu warree seena bu'aan takkaa waa'ee gandummaa quban qabu ani. San keessa inuu hin galu amachee hin galulle. Jawaar osoo na argee yoo an viidiyoo tiktookii kiyyaa itti ergaa buleessa tiktookiin kiyya kanaa jala seenii ilaal takkaa waan gandaa keessa haasa'een jiru aga gadiitti ilaalidhaan. Jiidhii. Nuti duruu beeknaaf buleessa wadhaa miti dur nu galte dubbiin. Anaa duruu dubbiin naa galee. Warra qawwee dhukaasu malee ka jedhan sana gartee dhageeffadhu hin afaa bara malee dhugaa rabbii ka dubbannu taate warri qooda san keessaa qabu cufti isaa yaa'u qaba la cufti isaa hin afaa malee. Min shaala alammaati mi maalitta yaadi ati kennitu bilchaataan ummata kanaaf jajjabinni ati dhaamtu maali akka keeti mi akka boonaa baaleetitti. Akka boonaa baaleetitti tokkoffaa namni tokko namni kaayoo qabu namni manaa bahe tokko waan bahee beekuu qaba. Lammaffaa irratti namni dhiiga namaa dhangalaasee abada yoo maalillee ta'e bahuu hin danda'u. Barbaadeen gadda akkasitti obboleessa kiyya nan ajjeesin waliin nyaannee waliin dhuyne osoo inni jedhu ajjeese sani isaa gadi gargalee gara Yamanii baduudhaaf deemu koratti qaban yoo xiqqaate maafiyoon isa jala deemu gara nama 30 hin qaqqabdiidha nama warri qabame. Warri isa wajjin gurbaasan wajjin waan san dalagaa ture namni nama afurii tokko keessaa badde malee afur qabamee jira isaan shanii ka jaffaatti badde. Ka mucaa wannaallee qabameen dhugamaa viidiyoo wayyaadha arge. Maafiyaan mucaa haadha tokkocha qabna haati ana tokkocha qabdi. Walloodhaan moo arsi mucaan sun kaati ana bichaa qabdi jedhu sun. Arsiidha maal taate arsiidha isin arsiidha mima. Arsiidha sun wallo seebar kaati ana tokkocha qabdi jedhu sun. No arsiidha maa onnaa idartu bira dhaqee haadhayyuu onnaa jechaa ture maatii san jajjabeessaa ture. Annaa kanaafu walumaa galattu namni dhiiga namaa buuse guyyaa tokko gaabbuun isaa irraa nafu. Namni miskiina darare dhugaa rabbii sitti maamma fakkeenya namni fooloodhaaf jecha fooloo miti obboleessa wanta ilaaluu qabdu jireenya kee ka fuulduraa ilaaluudha qabda jechuudha. Namni hadha nama xiqqeesse namni hadha nagartee miskiina tokko ajjeesuu miti. Namni miskiina tokko sodaachise rabbiin san dachaa lamaa sadi godhee irraa kaffala jechuudha. Argaa jirta asirratti xiqqaatee namni kun badee kun gaara galee warroonni aanadha boru maqaan adhaan jedhee ofirraa albaa jiraataa jira jechuudha. Ofitti amanummaadhaan waan manaa baatee osoo beekte tadha sadarkaa kanan geessu. Ati fakkeenya mataa ol qabattee wanti asirratti hedduu fadha kaleessa waan gandatti hin buune kaleessa waan miskiinatti hin buune fida mana kee banattee tumsistumaa jechuun dandeessa garuu miskiinni akka kan keetii akka kiyyaa kun jettee waa yaaddeef. Fakkeenya ijoollee miidiyaa kana gubbarratti ofirra albaa jirtu tana kaleessa fooloodhaaf jecha waan hin fakkaanne fakkeessaa turte jechuudha. Kanarrallee ammoo kanaa miti ka fuuldura dhufutu caala jechuudha. Kanaaf hundi keessan wanti isin beekuu qabdan waan manaa baatanii beekuu qabdan akka boonaatitti wanti isin dhaabu namni kamiyyuu kaa'u manaa bahee qaba. Akkuma inni as beekan ta'e jaallattu inni nati fooloodhaaf jecha darartu tun inni nati fooloodhaaf guddifachuu akka gootu tun namuu akka kan keetiiti. Haati tante fakkeenya osoo ati duuteedhanii itti himanii akkam taate haati isaalleen akkasuma jechuudha. Innaa kanaaf haga dandeessanitti wal gorsa haga dandeessanitti ammoo dhaloonni lafarraa dhufu waan kana balleessuu qaba iddaan. Ammoo waan tokkotu jira dhageeffadhu waraqata. Waan kana gandummaatu keessa dhufaa jira mabeeku. Keen akkas godhanii ka isaanii abbaa fedhe maan taane obboleessa kee maan taane obboleessa kiyya maan taane nama dararu nama miskiina dararu
nama gartee cubbuu dalagu kamiyyuu baafamee kennamuu qaba. Kennamuu qofaadhaa miti tarkaanfiin barbaachisu irra fudhatamuu qaba. Amma maafiyoonni kun maaxxaarraa badee kun bakka dalaguu badee bakka jijjiirataa jira. Bakkeen inni itti jijjiirate sun namni sunillee waliin seeratti dhiyaatuu qaba jechuudha. Maafiyaan tokko guddaan kan isa dhoksuudhaaf deemu kan inni jalatti koolaa isaa jala seenaa jiru kan. Kanarratti illee walumaan haa hojjennu hojjedha waa hedduutu keessaa mul'ataa jira waa hedduu hojjetamaa jira. Kanarratti jabaadhaa isiniin jedha. Ergaan kiyya kanuma gabaabbattullee tanuma fudhadhaa bee. Kaleessallee isinii dhaamaa ture akka nam tokkooti. Ona wallahi galatoomii maal jetti Oromoon beektaa saani leenca argeen fincaa'in qaruma afuufaan qabnee jedhan. Haga ati jette kanarra yoo mi'eessuu ta'e malee yookaan yoo fakkeessuu ta'e malee wanti jedhamu hin jira dheelleen tilmaamuun. An akka kiyyatti gaaf duraa gaafa gandummaan kun miilana keessaa'u an takkaa jaarsummaa gandummaa kanaallee dhaabadheen beeku. Miilana ijoollee teenne itti booyaa dhaqee ijoollee an wallahi gastii kana galchee boona gastii kiyya galchee nama 2,000 irratti yaa obboleessa kiyya. Haatiillee ilma akka keetii qabdi. Atillee obboleessa akkanaa irraa dhalatte. Boru nama qabrii eeggatu. Dhaabadhu jennee ijoollee asitti nu as dura gaste irratti boonnee kadhataa turre. Amma maqaa isii Jawaar baasee innaan furmaanni kenna maal ettee keessaan nu bohaarti. Furmaata kee rabbiin gaafadhu malee maal itti godhan hin jiru. Wanni ati beekuu qabdu. Quraanni rabbi illee maal jedha faman amala saalihan fali nafsihi. Namni hujii gaarii hojjate nafsee isaa qofaa fedhan. Ati garuu hujii gaarii ka hojjattuuf namaaf fayyaadde hojjattami. Wallahi aksum billaa hujii gaarii hojjatte boona nafsi makee fayyada. Siigalee garuu ati gizee hojjattutti nama saniif yaadde yookaan boonaaf yaadde yookaan raggataaf yaadde hojjatta. Garuu hujiin gaariin ati hojjatte as deebi'ee nafsee kee fayyadaa jechuudha. Kanarra kafee ammoo miskiinni miidhamu kun waan garaasi nyaatu. Warra miskiina kana qaamaan goorra caalaa yeroo ammaa kana keessa fiinxalleessitoonni soqamaa jirtu warra kan beektaa boona waan kana hubatte warra miidiyaa irraa labsetu barbaadame cinqamaa jira jechuudha. Warra kalee miidiyaa irraa hafuura biccaan arraba biccaan bom walloo bom arsii jedha baate warra ka waan takka ga'een taphatin hadha cinqaa keessa ka jiru warra san jechuudha. Laalsii galee rabbiin waaje yakka kana waamee kan daladda rabbi jannatuma sii galcha an jannata sii galcha waajaa uf qabe jedhe. Jaan sun maali? Arraba kana ufnaa qabii jedhe rabbi jannata waadaa siiseeni. Harka kanallee ufnaa qabi jedhe. Ija tanallee ufnaa qabii jedhe. Qaama saalaa keellee ufnaa qabi jedhe. Sii galaa? Wanuma jaan rabbiin ufnaa qabi jannata kanneen yoo qabdee seentaa jedhe kana qabuu dadhabne yakkallee uma jaan kanaan dalanna jechuudha. Sii galaa? Amma dhugaa rabbii wallahi boonaani ummata keenyaa ummata akka dhaaba tokkoffaa irratti namni miidhamaa jirullee kaleessa. Waan ilaala geeffadhu raggataa inni dubbatta amma waan biraatti jira beekta amma waan kana rabbiin dhiiga hiyyeessaa lafaan kaasu gaafa lafaa kaase hanga gumaa isaa baasutti hin dhiisu. Tokkoffaa kallattii sadiin irratti hojjetamaa jira ummata maafiyaa kana. Fakkeenya dhiyeenya kana dheengadda Jawaari barruu tokko barreessee jechuun ture namoota maafiyoota waan kana qaban maqaa isaanii gabbaatanii maxxansinaa jedhee dubbatee ture. Maqaa isaan barreessinaa jedhee maaliif silkiin irraa guuramee fattashamaa jira. Silkii san keessa warra inni waliin leelishini qabu, warra inni guruppii waliin qabu, warra inni hidhata waliin qabu, warra sagalee inni walii qabu obboleessa tokko isaa afaan jiran dhageeffadhu. Kana biraa biyya keessatti obboleessa milishaan haadha isaatii fi maatii isaa guutuu ol naqaa jirti. Rana gammaatiin maatii nama meeqatu hidhaa seenee jiran. As keessatti irratti hojjetamaa jira. Biyya keessa gabbeeyyoon kun irratti hojjetamaa jira jechuudha. Ganaadhaa jechuudha. Maatiin guuramuu jammaree. Guuramuu eegalee jira wallahi lazi maatiin biyyarraallee guuramuu nama qabatamaan beeku jira kan maatiin isaa fuudhame jechuudha. Hanga ammaa mana hidhaa keessa kan jiru. Dhageeffadhu. Kana ammallee wanti isin beekuu qabdan dhageeffadhaa kun icciitiidha. Waliin balleessinu. Warroonni gartee waan san keessa harka qabdan dafa harka keessaa baafadhaa. Warri guruppii san ijaaramtanii kaleessa guruppii san keessa jirtan dubbiin jajjabalaan. Bakka tokkotti jalaa bahuu hin dandeessu. Ani raggataa wanti an jibbamu ijoollee teenya biratti hedduun hin jaalatamu ni beekta. Wanti yeroo baay'ee jibbamuuf waan isaan gartee gandummaa kana keessan seenu miskiina dararuu isaanii kana keessan seenu kana hin deeggar walii kanaaf jibbama yeroo baay'ee namaa waa jedheeti miti. Miidiyaa kana gubbaa irratti nam tokko waan jenne wanti an jibboo
jiraatu taate miskiinni dararamu gandummaa wal nyaatu gandummaa wal jibbu jecha hamaa waliin jedhudha. Kanaaf nama keenya irraa fagaadha yeroo baay'ee ni beekta. Kanaafuu fageenyaan irraa fagaadhe sun anaaf dawaa ta'ee jechuudha. Hardallee borulleen kanatu si baasa kanatu na baasa. Harda kaleessa osoo akka barbaadde taate abbaa barbaade wajjin jiraadha ganda kam wajjin jiraadha takkaa boona baale jecha hamaa namaan jedhe nama naan jedhe natti fidame nama tursiisuu miti nama ajjeesisiisuu miti gasti namaa keessa taa'uudhaati miti. Ammoo miidiyaa sitti itti fayyadama malee miidiyaan sitti fayyadamuun faayidaan qabu. Kanaaf atillee haga dandeessetti nama si jalaa dhaga'uu qabda umurii kana keessatti harki kee harka dhiigaan ta'in dhaloonni dhufu baraa baraan si dhaammataa akka hin deemne waan gaarii dalagi waan gaarii hojjedha namni lama si haa hordofu. Abbaa amma nama 400 hin jirraami namni 4 si haa hordofu obboleessa kiyya ergaa gaarii dabarsi. Maaliif akkuma ati waan gaarii dabarsitu kana nama jajjaba si laala. Hadda viidiyoowwan waraabamee deeme kuni ati addunyaa kanarraallee deemtu boruuf ol kaayya malaala. Hadda viidiyoon hadda namni wanta haasa'isan kan namni guutuun ittiin maxxanfamaa jiru na waraabame namni yaadu wanti ati hojjette yookaan keeriin hamtuun illee kanuma waraabamtee lafateetti jechuudha. Kanarraa fakkeenya fudhaa haga dandeessanii miskiinan dararina bakka walii qabaadha. Ifee abbaa fedhe haa ta'u. Fedhu biyyatti gartee obboleessi isaa obboleessa kee ajjeesu miskiina akka kan keetii gabbayee garaa duwwaa deemu kophee miilaa godhatee deemu kan nyaatee garaa hin qabne koffatee dirarraa hin qabne biyya namaa keessatti osoo obboleessi isaa biyyatti obboleessa kee ajjeese isarraa gumaa kaffalatu hin qabdu dhiira taatu biyya galtee isarraa gumaa deeffatte jechuudha. Miskiina mee waan nyaatu dirarraa hin qabne kun dhiirummaallee miti gootummaallee miti. Ana abbaa barbaade akka barbaade gochuun danda'a bar akka barbaadetti wallaahi rabbi akka kadhe yeroo gandaan namni wal nyaatu san ijoollee argee bira dhoksaa ture ijoollee walloo bira dhoksaa tureen ijoollee irraa dhoorgee jechuun manatti namni ni beeka naannoo kana keessatti namni cufti yoo naannoo kana keessa ijoollee wali buutu natti dheessiti ijoollee hadhallee borulleen santu nama baasa santu na baasa obboleewwan kan kooti kanaaf atilleen jajjabaadhu siin jechuu barbaade hanga ammaatitti achirratti hin baane namni tokko afaan jiru kunoo ka keessaan mishigii qotatee akka wal hin baane gubbaa kanarratti keessaan dalagullee qabamee dhiyaataa jira. Rabbi sinaa baasu barri kun bara jabaadha sinin jechuu barbaade irra guddaa maali beektaa kas keessaati miti ragga xaalaaf ka biyyaati amma wanti kun guutuun galmeen kun biyyatti irra hojjetamaa jira qofa qabaadhu asii gabbuu bakka itti galuun qabu maatii isaa irratti dalagaa jiran obboleessoo kana biraa hidhanni isaa bakka biraatii wali fuudhanii walitti hidhaa jiran waa jabdutu eeggataa jira sin jechuu barbaade tanuma jechuun barbaade ijoollee hoyoo qalbii qabaattan tanuma fudhattanii bishaan quluu aguma dhaqqaban ol qaban jiran ulfaadha. Wallahi obboleessoo boolla qotatte maafiyaan amma walumaa galatti anakatti warri miskiina dararu qabamuun isaa I am very happy miskiinni haraa galfatu dhugaa dubbatuuf maafiyoonni miilana qabamte tun lubbuu miskiina dheengadda wareegameef lubbuu miskiina kalee wareegamaa ture irran caaltuu jechuudha. Maaliif jennaan lubbuu mucaa ani haadhaa tokkochaa ana qofa qabdii haa maafiyoonni sakatta'amanii seeraaf dhiyaatuun baay'ee bareeda. Garuu maafiyoonni sakatta'amu kana keessatti dhugaa dubbatu warroonni Jawaar gandummaa qabaa. Jawaar Arsiirra wallahi it is false. Jawaar gandummaa osoo qabaate Jawaar dhugaa dubbatuuf namni inni dhiisu nama lama jechuudha. Osoo gandummaa keessa shira kana keessaa qabaate Jawaar iluu fi Ahmad Culullee mo'eennu san dhiisa jechuudha ka jaarmaan jiru san. Warra deeggartoota Jawaar keessaa isa tokko warra qaamaaf keessaaf qeensaa wal beekan jarreen sunniin jechuudha. Saafiidhaan waan jedhee hin dhageenye hangisee biyya jirtu saafiidhaan waan jedhee hin dhageenye koomantiin deebisee hangisee biyya jiru sarree eebbitee fidee biyya kanatti illee si fadheennaan kolfeeti addaa wanta ture eebbitee fiddee fi maafiyummaa kana hojjechuuf gubboo fiddee dheeni yerra. Deebisee fi wallaahi deebisee gubboo fiddee koomantiin. Komantiin maaliin bareen maxxanseera gurbaarree bitee fide jedhu sun jedheera. Gurbaarree bitee fide suni warri nagarree ijoollee sin himee warri dhibbe hurjala kana jirtan kun nagarree addaa wanti hin jiree san bitee fidee maafi humna ogaa. Wallaahi deebisee garree. Facebook kan maxxansee kun ijoollee argaa jirtu. Viidiyoo waraabee moo jala itti maxxansee koo yaadu wanni re'ee sii fideef ka jedhu. Video maxxanse moo wanni gasti marra haasa'e qara inni wanni isa. Waraabamee sirra waraabee kallattii adda addaati namni waraabee miidiyaa kanarra oofaan isaaf hin bu'ee barmaraatee bitee fidee ani biyya kanas simadhee ani akkas ta'ee isaaf du'ee isaaf maalirraa mihin arga viidiyoo bar Jawaar wallaahi haasaa kiyyaaf kan keessa bira qaqqabaa barra wanti gurbaan sun hin beekne hin jiru barra tiiktookii kana meeqa fayyadama yoo ta'an obboleessoo irra guddaa nama ijoolleen nama tawaatti erga jeesanii ubbiraa qaba duruma. Obboleessa wanta ka kompiitaraati. Kanaafuu maal
jedheen bar wanta daree fuutee fiddee adda gubboo shira kana dalagu gubboo fiddee. Obboleesso Jawaar jechuun saatalaayiti. Jawaar jechuun urjii biyyaati. Wanni Jawaariin jalaa loohe hin jirtu inu. Waan qabrii keessa hojjetamu beeka obboleesso Jawaar. Ani koomantii isaa eessatti arge beektaa koomantii namni deebisee fi Alex Taayyeeti koomantii deebisee. Alex Taayyee illee maal jedhee beektaa koomantii dhaqee jala barreesseeti. Anilleen re'ee san fideeti maaliin guutta fedhanii gara hosseeruu dhabneen duuba deebisee naan achuma dabsitanii qaltanii moo maan nyaatin moo maal jedhee deebisee koomantii jala barreesse. An Jawaarii koomantii namaa barreesse Alex Taayyee jalatti arge. Wallaahi. Boonaa hin sobaa. Abboon takkaa soba dubbadheen beeku wallaahi. Salaam Boonaa alaikum. ufuma isinitti hin fakkaatu. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Mashallah. Baga Rabbi sin baase ka. Addammaan yoo kanaan illee jiraattota suutii jedhanii kana fuudhanii hin beekne Maal lullee. taa'etta baga Rabbi sin baase dhawaaltaan efe miti kana gaanu keessaa jira kunuun kabajaadha. Wallaahi billaahi faana. Yaa abboon soban dubbadhu ijoollee dhageeffadhaa ilaa amala kana namni hin beeku. Obboleessa jarraa buqqifannu. Eh? Yoo gastiin dhaabaa dhufe duuka Jawaar kuma olaana obboleessu eessa raggataa hundeen dhufu eessa boonaa baalee dhufu. Lakki boonaa waan sabaan dubbatu jara na so boonaan oma argette cabsa. An takkaa soba dubbadhee yoo jedhe boonaa soba dubbattee na fida waam an keessa jiru keessatti. Wallahi. Ufi isinii fi miti bar ufii fi jara keenya guyyaan qiyaamaallee akkanuma bar. Dhageeffadha guyyaan qiyaamaallee akkanuma. Nuti harka garaarra kaanee karaa Jawaar deeme jala deemnaa bar. Namni kun waan bakka jijjiiratee maqaa jijjiiratee Jawaariin dhokataami. Anillee mururraa Useen goobanaa yookiin mormuraa goobanaa jedhee jijjiiradha jechoogee jedhe jechoogee kulli jalaa hidhee daba. Wallahi nama meeqan maqaa jijjiirate nama meeqan forfo. Addarraa raggataa bukkee isin jettan hin beeku an Amaanoo ta'eera Amaanoo Ibraahim akkasin na beeka. Amaanoo dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Ela nama meeqa meelaal nama kaleessa aadii wali qabdan nama meeqatu forfaalii jijjiirate nama meeqan maqaa jijjiirate nama meeqan bakka jijjiirate. Bakka ay taate buleesso. Laalu ko malee Raggataa nama bukkee nar isin jettan hin beeku an haddarraa an Amaanoo. Amaanoo jedha na waama yoo na waamte. raggata. Amaanoo. Tolillee dubbi caqasaaka. Ammilikeera bakka hasaabuna asichaallo raggataa hungee isin jettan an hin beeku. An haddarraa Nuuree Kamaal yookiin Nuuree na beeka Nuuree wayyaay. Maqaa nama guddaa dachii tasgabbii. Osoo waan shatti sii jijjiiranii gaariidha bara baranaa kanarra darbu. Bakka amaanoo jedhaadhaan. Baafe bakka maqaan arabni kan hundee himanii dhageettee amaanoo kana. Anshaaf hungeeraa ijoollee. Bara baranaa kana jala waan arganii. Bara baranaa kana gad jedhanii jala darban waan taateef anshaadhaan osoo jala darbitee gaarii ta'ana fakkaata. Wallaahi barana mala dhahadha. Kijiba dhiisaa ka gara dur injinarii saafiffateeffadha. Jamaalit Ibraahimit Ay boona. Boona akkami? Nagaa akkamii injinar? Sirtaa fi baga jiraatte. Dhugaan kun akkanatti nama galchiti beektaa atiillee ulfaadha wallaahi. Waan san keessaa ijoolleen dhageettii na bira qabda deesintu waan san keessaa. Wanti an jibbame dhageeffadhu mastar wanti an ijoollee teenya bira jibbamee kophaa achi na baasanii Adoy feemasa Suudii koy wannummaan feemasa Suudii ta'e warra dhiigaan fammase qofa argitee ante. Silaa'oo handee. Maal taate maa? Mee ani wanti an jibbamuuf dhageeffadhu mastar ganda namaan tuqu nama dhuunfaan tuqu. Ani akka nam tokkootitti wanti ani jibbamuuf ijoollee teenya biratti dhiiga kana keessan seenu bar mariinatti fidanii turanii dhageeffadhu. Ani harka keessan naqa dhulaal cubbuun dalaguun. Achi goree namarraa akka mukaatti kophaa jiraachuu Wallaahi an gaafa miilana gastiin hubani naan jedhanii keessaan naddawwalanii an obboleessoo keessanittuu isin jala dhufee ilaalu jedheen bakka itti waaqa laman kiyya isinii banuu dhiisi. Akkana wallaahi bar ayitti dhuguma bar asli marraa namni Oromummaa sana dhaabbate beektaa ganda hin qabu bir. Mee dhuguma qabsaa dhugaa laala ganda hin qabu. Beektaa? Warabbal kaaba ijoolleen teenna kunoo na bilbiltee ijoolleen maan an beeku jechuudha. Tamaamma suuraan Jawaar jala jiru. yeroo biraa walitti deebiname.
Aye bona aye zero gari kaba alle gastira bawo dema. Me ko pilingi gora wor isi umman ni jala kana jiru aja raqabicha tu jala kana jira morjala jala kana jira lana bu shaklaku. Kamna bar mawjud nama di bashani faturtani ko pilingi me gara jira. Ko pilingi gora di maduga miskina basa jira. Ana bu shaklaku. Rageta, akami bro. Serta. Jira alhamdulillah senaye. Waye bagarraftan kabulisaki. Adambane di me gano anu ebbisi torbe kana ci dabri akkan mallali torbe kan ebbingenne. Maltu darbe mujatti. Gara baru timbanetta. Eme torbe kana boda male akkan man fayo jirennaaf nu fida male angaru guyyaa tokko wallahi waa'ee gad. Yoo sirba hangeetiin sirbi malee waan fidalak waan qabdu kaagam. Aga akkas waan akka barbeetaas nama namni yoo waan dubbatin aga tokko waan amiraatti dargin jawaarillee wala mandar bubeeta. Garuu ammatti ka namni akka si beekun kolfitee taphachuudha malee gandummaa galaaleftu nagarre. Namni Ani wala majib. Ani wala majib addunyaa kan nama gandaa wala rabsuu fi amantaa wala rabsuu rabbi na jibbisiisa. Amantaan ka abbaati. Gandillee rabbitu itti si uume. Maal godhanii uma kanaa wal cafaqan. Kun sheemiidha. Beeta karaa baqaa kanatti ijoollee gurra nyaatee namni horkee ganaa yaa'amee qoyee garta gana wallaahi ganaa yaa'a. Iyyaaree bara. Namni biyyaa yoon ba'e maa. Wani barka tuqamee warruma daarektii ol beeku malee baankiin guddaan biyya jira bara. Rabbi sheekota gurdaa keessa gurdaa rabbi waliin darbin malee. Araggataa mucaa facaamee ol nagalchi ante ani wallahi billahi gandummaa kana keessa harka kaa'u sodaadha. Duraanuu gandummaa kana ani sodaa waa irra narra anammallee kan hamdaa galfadhu. As keessaa bagana hambisanii gandummaa kana keessa bagan seeninii caalaa kan itti hamdaa galfadhu miskiinni tokko maqaa kiyyaan du'e fuuldura rabbiititti gaafii kan yaadda irraa rabbi faaruun keeti anisuma kana malee ka addunyaa kanarraa fatanamtee illee hima baata homaa miti beekta rakkoo miti. Baddu nuta duniyaa irraati beekta. Laata duniyaa tanarraa Namni namaan jibbame beekta rabbi biratti illee jibbama wallaahi dhugaa bara. Namni namaan jibbameyyuu beekta waan baniidhaadha waan ati gaarii hojjette namni si jaalata beekta gaarummaa hankee. Raggata atillee shamarran irraa hima qabamtaa. Shamarran tan akka innite maal waa dhiisaare ani. Hai. Kana ooftani. Ta'ee dokumentii biraati. Tadaraati miti. Mee ta'uu Dubaay isaan laalaa irraa. Suudii qofaa gammaa. Suudii qofaa gammaa honi. Fatta shankara Dubaay kana dhayne. Har'a seene bismillah jedhe. Kana ooftadhiin. Guyyaa lama sadii ilaallamee waan ol daddarban. Ganji saroota jajjaba jira achi. Hattootuma Dubaay san osoo yaasanii taa birrii dubartiitiin gara harree gootee yaate. Iyyaati jawaar waa suutee akka godhee bar jawaar waa suuf malee waa argu malee hin deemu bar jawaar. Hadha warra Dubaay jedhee. Yaa barreesse gara warra Dubaay kana mee eeruu nuuf hin naadhee bar. Jedhee. Hee meeshaa keessa walaa kaa warri Dubaay. Walaa ta'e maal taate gana. Akaraa adikaa itti qophaa'aa mana sana godhaati afaa. Farshaa keessatti nu miilana jaatanii irra turre warri suudii meeshaa kenna. Dhufeedha qara. Dhufeedha na fakkaate mubee. Gurba darbanii laga dhaawul hin darbine mubee lag. Mubee ammaa fida mubee itti xiixaa turanii hima. Gurbaa wanni isa fidanii boo'eeraa jalteessa. Toofiki boo'eeraa jedhanii bannee antee namni yaada qabu waasiin hin jedhin lafessi cabsa warabbal kaaba. Lagi jawaar dhugaadha bar dhugaa isaatti waa qoratu malee waa irra qabu malee illee nama hin dabru jawaar nama dhuunfaan hin deemu beektaa. Tuusuullee fidanii. Sabboona waa fuuteertaa dubartii irraa qaraati. jette maal jette waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
Mataan gara keessani. Sabboon adan ka salaam Waa alaikum. fuuteertaa kijibadhiisi. Dubaay Kijibadhiisi suuqaseenii gurguradhu. Dubaay Asirra keessa. jiraatan galchifirra. Dubaay keessa yoo dhufanillee akkanamaa kafalaadhaan malee waan namni dongora walitti deeme homaan godhan. Gaasii kooluu teenna jala gara keessan barareetu jira bar isin keessa mara qullaan jirtanii warri Dubaay. Daafeen isinit dhufteerti garii. Kaayyoo fuudhe muluun na abbo jedhee yoo deemi jedhan anima deema rakkoon qabu habiibi. Suuqii keessa taa'ee yoo kottu jedhan hin dhaqaan. Mee kiisii teeta mirgaatiif tabitaa yoo xuriin jiraate faallaa deebisi akkana dhadhaa kiisii. Urgaa gara ajmaan kana dhufee hin jira godhi nama fidee nama hin boochifne malee. Waa hin Maarree amaanoo kiyya kijiba dhiisi waan qabdu hoolaa biyyaa gurgurii dhaami ofirraa kafalu fattashaan kun sirra hin gahin. Habiibi an hojjedhee kafalaara akka biyyaa sooshaal miidiyaa irratti bahee narraa kafalaadhee boo'een beeku agarraa alhamdulillahi. Sunuyyuun badde yoo fidanillee mootummaa wal gaafatan malee ani na gaafatuu hin danda'an ka'anii kiyya seera wal qabata qaba habiibi. Lafa jala ubi Wallahi isin gaafadha wallahi anamma nama Dubaay keessaa nama si kabajjullee anaafati. Warri Dubaay kun ganzaba namaa malee hojja ofirraa ka'anii dalagatummaa hin danda'amne qoy. Habiibi hojjetaa irraa argasu bitii suuqii dhaabadha warri Dubaay jedhee amma naayisisuu barbaaddaati siyaasa qabu ofii iccan. In dalagattaati amma nama dalagatu fakkeenyaaf ati warra dalagatu. Warri Dubaay kun kasbii namaa irraa walabaamaa ta'ee hin dandeenye hangaafiin kiyya isa kana. Hundi isaa jechuudha. Haqa namaa irraa walabaa ta'uu hin danda'u namni Dubaay jiru waan hin beekan. Maali rakkoon achi jiru? Dachima santu dachii ganshooti. Anteena isiifta rabbi sodaadhu callatti fayyaan qabdu. Saanii gootaraa. Abbaroof saanii gootaraa itti nuufan hime. Sirba isaa fa'a isaa itti nuufan alami qabdan. Warri jawaala lama qabda itti nuufana.